Akkam jirtu maatii waa YouTube kiyaa nageenyi isiniif haa ta'u bakka jirtanitti. Har'a waa'ee dhalli namaa maal gochuu qaba milkaa'uudhaaf maal gochuu qabdu. Wanti isin gochuu qabdan tokkoon tokkoon kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaaf abjuu keenya galmaan ga'uudhaaf dhugoomsuudhaaf wanta barbaanne jireenya keenya keessatti argachuudhaaf jireenya barbaanne san argachuudhaaf bira ga'uudhaaf wanti nuti gochuu qabnu maalidha? Maaliif kan kaasisan gaaffii kana namoonni baay'een kaayyoo isaanii irraafatanii abjuu isaanii irraafatanii waan biraat yaadatti oolu, waan biraat hojjechaatii oolu, namootuma arga wajjiniin isaan socho'an, namootuma arga wajjiniin kan isaan oolan. Maaliif isinitti fakkaata? Namoonni akkanaa kun maal hojjechuu akka qaban kaayyoo isaanii hammam akka ta'e kaayyoo isaanii galmaan ga'uudhaaf yeroo hagamii akka itti fudhatu beekuu dadhabuudha. Beekuu dadhabuudha kun of beekuun beekaa nama godhaa jedhama. Of beekuun beekaa nama godhaa. Of hin beekne taanaan bakki nuti oollu, wanti nuti hojjennu, wanti nuti yaadnu hundumtuu kantuu ta'ee tafaa jechaadha. Yookaan haaluma salphaadhaan waan salphaa ta'ee tooyi dabarsina jireenya keenya. Jireenya waan baay'ee keessa dabarreetidha. Jireenya keenya dhugaatti fiduu kan dandeenyu. Baay'een keenya namaaf jennee jiraanna. Namaaf jennee jiraanna. Nama jaalachuun akkuma jirutti ta'ee namaaf jenneetidha nuti jiraannu. Maal naan jedha laata? Maal natti mufachuu danda'a laata? Natti mufachuu danda'u laata? Maatiin koo natti roobmuu danda'u laata? Kanadhaan nuti yaadnu. Akkamittan maatii koo gammachiisa? Akkamittan hiriyoota koo gammachiisa? Akkamittan abbaa manaa koo gammachiisa? Akkamittan haadha manaa koo gammachiisa? Jechuudhaan haala kanaan yoo kan dhiphattan ta'e dhuguma kaayyoo keessan galmaan ga'uu hin dandeessan. Abjuu keessan dhugoomsuu hin dandeessan dhugaa isin jedha. Maaliif seetan? Abjuu jechuun jalqaba itti cichanii ofitti amanuudhaan ergaa amananiin booda ofitti amanuudhaan itti cichuudhaan hanga dhumaatitti deemudha. Hanga dhumaatitti hamma sin oofsise deemtanii too'ee galmaan ga'udha. Isaan booda namoota san wanna jechuu ni dandeessu. Namoota sin gammachiisuu barbaadan san waan baay'een ni dhufa. Abjuu keessan yoo kan ariitan ta'e, abjuu keessan duuka yoo kan butan ta'e, qarshiinis ni dhufa, konkolaataanis ni dhufa, gamoo barbaadan ijaarrachuu dandeessu, innis kan bitachuu dandeessu, innis ni dhufa. Jireenya barbaadan jiraachuu ni dandeessu. Garuu namootaaf jecha maal laan jedhu laata? Natti gadduu laata? Waan hin taane jechaadha. Kanaan jireenya jiraachuu, jireenya gaarii yookaan jireenya barbaanne jiraachuu hin dandeenye. You are in prison. Mana hidhaa ofitti ijaarrattee kan jiraannu. Haala kanaan kan namaaf jennee tooyi. Don't care about, just care for yourself. Jalqaba duraa of eeguu qabda. Maal akka yaaddu, maal hojjechuu akka qabdu, abjuun kee maal akka ta'e, isa kanarratti ciccitee tooyi balbala cufattee tooyi of dhaggeeffachuudhaan, of irratti hojjechuudhaan, of jijjiiruudhaan dandeettii keessa kee jiru. Dandeettii keessa keenya jiru, kennaa keessa keenya jiru baafnee yoo itti fayyadamne gizee san yeroo san nama barbaanne gammachiisuu ni dandeenya. Waan barbaanne gochuu fi dandeenya. Qarshiidhaanis ta'ee, beekumsaanis ta'ee, wanta isaan barbaadan gochuu fi ni dandeenya. Garuu akkas hin taane yoo ta'e akkuma isaan jiraatanitti yoo nan jiraadha jette, akkuma isaan yaadanitti yoo nan yaada jette baay'ee ulfaataadha. Baay'ee kun wal fudhatanii wal ajjeesuu, wal fudhatanii allayyaa lixuu jechaadha kun. Inni sun guddatu, ati sun guddattu jidduutti waa tokko osoo hin hojjetin dabarraa jechaadha. Ta'uu kan qabu maalidha? Abjuu keessan san namoonni akkuma kana dura YouTube kee irratti hin jedhe namoonni baay'een kan namaaf hojjetta sin jechuu danda'u. Sitti kolfuu danda'u. Abjuu kana hojjechuu dandeessaa biyya kana keessatti? Abjuu kana akkanaa kana inni ulfaata. Dhiisitti hafu taa'ee nu wajjiniin nyaadhu, nu wajjiniin dhugi, nu wajjiniin bashannani.
wanta nu yaasofne haasa'e akka keenyatti aaktii godhe isin jechuu danda'u. Akkas ta'an jireenyaan kun jireenya gubaadha. Jireenya barbaadan jiraachuu hin dandeessan. Guys, ofaa barbaannu. Namni baay'een of taa'eetu of barbaadee of argate. Addunyaarraa namoonni addunyaa jijjiiran namoonni keessa ta'anii of barsiisuudhaanidha kan isaan addunyaa jijjiiran. Namoonni baay'een jechaan anarra biileenar jedhamanii too waamaman. Anarra namoota ciccimoodha beekadha jedhamanii too waamaman. Yeroo baay'ee jechaan taa'aniit balbala ofitti cufatanii bakka namni hin jirre bakka namoo waca keessaa bahanii of dhaggeeffachuudhaan ofirratti hojjechuudhaan jijjiirama fidan. If you need change, just teach yourself. Of barsiisuu qabna. Of barsiisuun barbaachisaadha. Jireenya walumatti wacuudhaan waluma wajjiniin ooluudhaan maal kun jireenyaa miti. Kun jireenyaa miti. Hankee keessa kee kan jiru osoo hin barin namoota biraa baruudhaaf hin kaatin. Namoota biraa baruudhaaf hin kaatin. Jalqaba duraa of baruun barbaachisaadha. Of beekuun barbaachisaadha. Qaroomiin jalqabaa kana waan ta'eef. Namoonni warri weestern paartii yookaan biyyoonni bahaa baay'een isaanii jalqaba duraa ofirratti hojjetu. Namatti mul'atan ofirratti hojjetu. Isaan boodaan gadi ba'anii to'ii beekamtii yuutuubiidhaanis ta'ee TV show irratti waan addaa kalaquudhaan beekamtii argatu. Har'a waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii, waggaa afur, waggaa shan sinitti fudhachuu danda'a. Of argachuudhaaf kaayyoo keessan galmaan ga'uudhaaf. Isaan booda hanga waggaa shan gubdan san deebitanii to'ii kaffaltii argattu jechaadha. Ni argattu bakka ni buuftu garuu ofirratti hojjechuun barbaachisaadha. Namaaf jettee too hin jiraatin. Namaaf jettee boodarra ni jiraachuu ni dandeessa. Ni danda'ama. Yoo farqaa qabaatte nama gargaaru kan dandeessu. Yoo farqaa qabaatte qofa nama gargaaru kan dandeessu. Taanii too si dhukkubee akkana taate kuni bu'aa hin qabu. Hiriituutuun bu'aa hin qabu. Harkaan qabdu bar. Nama dhibame tokko fakkeenya deemtee yoo gaafatte nama dhibame san maal gochuufi qabde? Tokkoffaa saayikoo homaan taatu ni fayyitaa jechuu ni qabde. Lammaffaa wanta inni barbaadu daawwaa inni barbaadu bituufi qabde. Daawwarra darbee tooyi mana yaalaa gaarii geessuu qabde. Mana yaalaa geessuu qabde. Isan qabaanne taanaan teessee tooyi ilkaan qaruudhaan yookaan hiriituutuudhaan homaa faayidaan fiddu. Osuma laaltuu du'a jecha namni sun. Osuma laalluu du'a. Osuma laalluu namoonni baay'een nu bira darbu. Dhibamanii tokko rakkatan baay'eetu jiru. Maaliif osoo farqa qabaanne hoo nama san gargaaruu ni dandeenya. Har'a garuu farqa hin qabnu. Teenyee waliin wanne jechuun ilkaan qaruu yookaan hidhiituutu bu'aa hin qabu. Hin qabdu kaa. Qabaachuudhaaf ofirratti hojjechuun dirqamadha. Qabaachuudhaaf, qabeenya argachuudhaaf, jireenya barbaadu jiraachuudhaaf jalqaba duraa ofirratti hojjechuun dirqamadha. Namaaf jetteetu namni maallaan jedhe hiriyoota kiyyaan ala yoon bahe isaaniin ala kilabii isaaniitiin ala yoon ta'e natti mufachuu danda'u. Natti rommuu danda'u. Natti uffachuu danda'u. Maal jedheeta hiriyoota kiyyaan ala ta'a. Please of jeequdha kun. Of ajjeesudha kun. Dhugaas hin jira. Of ajjeesudha kun. Just you have to do what you want to be. Waan hojjechuu qabdu hojjechuu qabdu. Waan ta'uu qabdu ta'uu qabdu. Har'a kiiloomeetira baay'ee deemuu yoo barbaadde har'a tarkaanfii tokko eegale. There is no tomorrow. Har'a eegale. Boru jettee too boruuf ta'e too boru iftaan ogaa har'aa ji'a har'aa jechuun hin barbaachisu. Har'a ofirratti hojjechuun dirqama. Yeroo hin qabdu you have no time. Time is precious. Yeroon hin jiru. Yeroon hin jiru. Yeroon keessattuu ijoolleen giraajuweetii godhan. Ijoolleen giraajuweetii godhan yeroo isaanii kan guban hojii sarchii gochuu gara adda addaa deemanii tooyi dookumentii isaanii baatanii achi deemu as deemu. Guys jalqaba duraa hojii barbaaduun dura osoo hin taane of barbaaduun barbaachisaadha. Hojii barbaaduun osoo hin taane jalqaba duraa of barbaaduun barbaachisaadha.
hojii barbaaduudhaaf kaana nuti hojii barbaaduudhaaf waajjira sanaa wayyaa waajjira kanaa wayyaa qarshii ammanaatiin qacaramuu naa wayyaa jalqaba duraa yoo muuf argatte jalqaba duraa keessa kee kan jiru kennaa kee baaftee poteenshaalii kee yoomitti fayyadamte barattee fi miti beekumsi kan dhufu beekumsi garuu barumsa ta'uu danda'a jalqaba duraa barumsa osoo hin taane of beekuudha beekuun beekaa nama godha waan ta'eef guddaa galatooma laayikii fi sabskraayibii sheer gochuun irraanfatinaa baay'ee sin galateeffadha guyyaa gaarii